warra siyaami isaanii qiyaami isaanii quraana nu qaraanu du'aa nu godhan ramadaana kana keessa irraa qeebalamee warra ibiddarraa bilisa bahu rabbiin nu haa taasisu khayrii ramadaana kana keessa dalagannu marti rabbiin nurraa qeebalu warra ramadaana maasiyaa irraa fagaatee ramadaana booda maasiyaa deebi'u osoo hin ta'in obboleen keenya warra gara rabbii yeroo hunda gara rabbii deebi'ee rabbii ofii sodaatu rabbiin nu haa taasisu huduuda rabbiin kaahisan warra huduuda rabbii darbu seera rabbii darbu rabbiin nu taasisini warra seera rabbii eeggatee jiraatu rabbiin nu taasisu nin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuhu. Obboleen kiyya qaalii kabajamoo asmaan ramadaanni akkamsi fideera dadhabaa jirtammoo jabaachaa jirtammoo jabaadhaa sinin jedha. Viidiyoon kiyya har'aa waa'ee yaani yaada yookiin jecha haamlee namaa ta'uu sammuu fahmii qabu rabbiin nu kan obboleen keenya fahmii dhabuun kun hedduu takka nama rakkisa. Namni takka akkanumatti bakka yaadan geewu bakka yaada san geewuuf bu'aa baasii kaffaltii hedduu takka nama kaffalsiisa. Akkasuma kolfi garaadhaa kolfan duraan imimmaan hedduutu bu'uun mala namni akkanumatti qabaatee yoo rabbiin isa razzaqe rizqee san dura waan hedduurra darbuun mala jechuudha. Akkanatti hin jabaatan duraan dadhabbii meeqa argan malee namni akkuma kanatti jabaatee lafaa hin ka'u. Akka laafaatti warqii yoo argatan sin barbaachisu kaffaltii malee waan argattu san jechuudha. Yaani wanni warqii irra qaalii wayii jira hin jiru bari namni fakkeenya ati amma nama milkaa'e nama galma geehe nama sa'af darbe takka yoo agarte namni kun waan haala salphaatti bakka kana darajaa irra jiru kana geessatti fakkaata garuu namni sun bu'aa baasii meeqa keessa darbee bakka jiru kana gee yeroo hunda waan jabaa wanni akkaan jajjabaan takka yoo siqunnamuun mala jiruu kee keessatti waan hedduutu siqunnamuun mala waan hedduutu sirra darbuun mala jechuudha. Akkanumatti bakka yaadan takka geehuuf hedduu takka nama rakkisa yeroo kumaa yoo kufan malee bakka yaadan inuma hin geehan namni bakka yaada geehuuf yeroo kumaa si kuffisuun mala jechuudha. Namni miilaan dhaabbatu duraan namatti isa qarqaaraa ture yookiin namatti isa harka qabaa ture masalan daa'imni yeroo lafaa ka'u haadhi harka isa qabaa haala saniin boodarratti amda jala qaba jechuudha. Nuhi hundi bu'aa baasii hedduu kee yoo dabarre malee bakka yaanne geehuu inuma hin dandeenyu jechuudha. Haga geenyu takkatti milkii xiqqoo arguuf milkii gurguddaa isaa milkuma xiqqoo arguuf bu'aa baasii meeqa nama beessa. Masalan sallaa ka warra bahan kanarra yoo darajaa isaatiin hin baane yaani bakkuma takkatti baha yoo jette kuftee jirraa du'uun mala saniif atillee kaayyoo kee yookiin karoora kee sanirra geehuuf suuta waan si barbaachisu hojjechaa jala bakka yaadde rabbiin nu hageessisu mara keenya usin jedha. Haga viidiyoo biraa wal agarrutti nagayaan na jiraadha. Akkasuma viidiyoo kiyya immoo laayikii sheer warra bakka yaada geehuuf taattifatee yaanni isaa sun bakka isaa geehee boru waan akkis ta'abii meeqarte ta'abe san gaafa argetti gammadee rabbii ofiillee galatoofatu rabbiin nu hataatu namuu yaada mataa isaa qabatanii jira obboleen kiyya. Aga viidiyoo biraa wal agarrutti wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Laayikii sheer sabskiraayib godhuun dagatinaa waa takka sanirraa hin fudhatu sinin